Lammii keenya saba keenya lammiiwwan biyya isaatiif Haacaaluun goota. As mana maatii isaatti garuu Haacaaluun ilma, Haacaaluun obboleessaa, abbaadha, abbaa warraatis jedha. Gabaasni Reuters dhiyeenya baase. Maatiin ilmi isaanii ofii odoon ta'in uummata bal'aadhaaf jiraate ammallee naasuudhaa fi gadda hamaa keessa jiran. Haati Haacaaluu an artiist Haacaaluun yeroo hunda ittiin kakatu guddattuu tiyya jedhee bakka gahetti maqaa isaanii lafan goone addee guddattuu horaa akkana jedhan. Maalan godha ofiin taane namaa ta'e malee biyya isaatiifis ifamaa biyya isaatiif dutaadha mucaan koo leencaa. Hantuunni ishiin hin mul'anne ishiin dhoksitee gootaraa urtee nyaattu ishiin dhoksitee mi'a gurtu ishiin dhoksitee mi'a goddolchitu ishiitu nyaate mucaa koo. Kan koo waganni koo bichaan nama 5 rukutame. Kan du'an kan rukutamee du'a dukkaana kana keessatti nama 7. Wasiila isaatiin hin du'e. Haadha manaan obboleessa kootii rukutamte amma ammaatti jeessoo waxxaramtee jirti. Akkanumatti darbee mucaan koo taarikiidha kan isaa himanii sin dhumu odeessanii sin dhumu beekessi immoo durii du'a. Albamii isaa ittiin beekamtii argate kan duraa Sanyii Mootii bara 2009 odoon baasin dura artiist Haacaaluun mana hidhaa Amboo Karchallee keessatti waggaa 5 hidhameera. Abbaan artiist Haacaaluu obbo Hundeessan bara Haacaaluun dargaggummaadhaan Karchallee Amboo keessatti hidhamee ture gurbaa jabaadhu hidhaan qoraasuma dhiiratii jechaan akka turan Haacaaluun tanaan dura miidiyaa irratti dubbatee ture. Obbo Hundeessan gaafiif deebii Reuters wajjin godhan irratti ilma isaanii dhabuu isaaniitiin lapheen isaanii akkamitti cabee akka jiru tarreessan. Anamman keessatti dabalamutti garaan kun fayyu madaan kun fayyu madaan kun akkuma jirutti jiraata. Lalgaloko lalleen kan tufaa lalgaloko yaa rabbichuu turee lalgaloko walaafu. Waan haala yeroo ibsu duudhaa fi dhugaa aadaa Oromoo weeddisu roorroo uummata isaarra jira jedhe ifatti baasu anjagnummaa uummata isaa ibsu sirbaati ture. Maalan jiraan sirba faarumaan fudhatama argate. Artiist Haacaaluun bara 2016 hojii isaa hawaasa Oromoo biyya alaa jiraatuuf dhiyeessuudha. Yeroo as United States dhufee turetti VOA afaan Oromoo irratti dhihaatee maalan jiraa wanni sirbeef akka itti Oromoon Finfinneedhaa fi naannoo ishiirraa itti buqqifame ibsuufanii jedhee ture. Kan sidinqu amma godinni addaa Finfinnee kun bulchiinsa isaatu kan Oromiyaati malee kan Oromoon keessa baay'ee jechuun hin danda'ama. Gaafa hojii artii keessa gaafa immoo jirtu wanti sitti mul'atu hedduudha. Warri Yaayyaa Gullallee, warri Yakkaa, warri Galaan, warri Abbichuun kun waggaa 130 dura yeroo ontuun isaaniirraa fudhatamu humnaanis tooftaa bulchiinsa yeroo sana jiruutiin qeen isaaniirraa fudhatame ammas waggaa 40-50 booda naannoon kun akka gosa Yaayyaa Gullallee kana fa'aa akka ta'u gaafan tilmaamu Gullalleen kan tufaa gaara Abbichuu ture Galaan Finfinnee marsee jedhe. Meejer mee sagaleedha. Lalgaloko lalleen kan tufaa lalgaloko gaara Abbichuu ture lalgaloko walaafu. Haacaaluu keenya waa'ee Oromoo jee Oromummaa isaa fedheef nu jalaa ajjeesani yoon akkas ta'anis giseen guddadhinaa ajjeesan jechuudha waa'ee Oromummaa kiyya fedheef. Sorry, pakai itu saja. Mama? What? Why you miss him? What? Sabake foblate Dugaan kan qabsooftu kanaaf jiraakee miti reeffa kee sodaatanii Finfinneetti faamunaa keessaa si baasanii kana
Ate galanni kee